طوان أما فرنجين إيران رويتتون دوا أكمي وان كانت انتلي لالو فدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرين درا تباتي طوان أما أمريكان إيران رويني يخاهو مال رويني مال غوني جتهم تخون روين سأكمي دوا قبابدو طوان توني أكان أني تنتلي لالتي دانجي فمتو دا غرا يروتينيس دانجي فمتو دا غرا bakka dhawamteetiinis daangeyfamtuudha akkaataa qooda fudhannaa warra isii dhaheenis daangeyfamtuudha yeroodhaan hoggaan jiru maal jechuu kiyya yeruma gabaabduu takka ol ka'ee sa'aa muraasa bid'a sa'aa takka jansan garte sa'aa 3 irraa hanga 7 lafaa ka'ee fiigee xayyaara kaasee kaw godhee dhoynee fidnee khalaas Iraanis akka gaarii dhoynee biyyee nyaachifnee jirra khalaas lolaas dhaabnee jirraa je jaarsi takka waan hedduu nama ajaa'ibu keessa bakki inni dhahees eeyse yoo jenne jaziirata harki bakka jansan bandar Abbaas bakka buufata dooniidhaa ka Iraan kaambii takka tanaannoo san jirtu khalaas akka gaarii dhoynee likkii isaan galchine Iraan khalaas dhumateef je lama qabxiin sadaffaadhaa warri qoodarraa fudhatee sammas daangeffamaadha eenyu Ameerikaa qofa intala isaatiin Yahudaadhaan hin seenin jeen dhaabbadhu jeenati ati dhaabbadhu waa hunda waliin laayitaa sin dandeenyu yeroo hundaa dhaabinurraa abbaan rakkoo tanaatu siinurraa dhaabbadhu anaatu likkii galchaa jeen ol ka'ee keessa fiigee dhaabe jechuudha. Sababni wanni kun taheef maali? Dhawaa booda dha'ee tanarraa inni akka warri Arabaa jirusan lixifdi maa'il wajhi fuula isaa kabajaasaa eeggachuu barbaadeeti akka namni natti gartee hin kofalleen godhaa xiqqisho maqumaaf xiqqoo gartee dhahe akka jedhaniif jechuudha malee dhawaa Iraan dhahuu barbaadesanii miti li'annahu ta duraan dhaheef akkatti keessaa bahuu dhabee jira. Uummanni Iraan dhawaan isaan dhawan rookeeta tolchuurraaf boodan deebifti manassaa rookeetaa yookaan meeshaa rookeeta irraa dhawan tolchuurraaf boodan deebifti bakka adda addaa darbachuurraaf boodan deebifti waraanni isaanii akka duraaniitti sossoo'urraaf boodan deebifti waa takka wanni isaan godhan hin jirtu. Laa Asfahaan hin dhoyne walaa Xaharaan hin dhoyne magaalota gurguddoo tokko hin dhoyne soba laakiin ani wanni hedduu na dinqisiisu maaliif? Sababni hedduudha sababni isaan akkana godhaniif geebni addunyaadhaa dhufee jira. Dhiibbaan keessaa ka Ameerikaa keessaa jabduudha isaan irratti. Kun hundinuu hokkee isa qabee jira. Olii gaffiigee Chaayinaan dhiibbaan raggoodhaa gamaa gamanaa jee Iraan deema. Nuti mootummaa murtii firraa qabdu abbaan fedhe dhiibbaa nurratti hin godhu jetteen Chaayinaadhaan. Deemasi. Chaayinaan khalaas nuti duraanuu bakka kana waan mirga namaa keessan seennu jetteen Chaayinaan nuti. Iraan mootummaa if dandeessee if danda'u qabdi. Kanaafuu ani wanni hedduu na dinqisiisu maali? Mootummoota Arabaa warra silaa gartee nuti ahlus sunnaadha ummata jajjabaadha jennuun ka sunnaa maqaa balleessu jiru. Ka waan inni dalage kana gammadee if wallaalee Allah akkana dhahe wallahi faqad dammara faqad ash'ala faqad walla'a Xaharaan. Uummanni kun kaartaan beeku moo joogiraafiin qara'ini moo waan isaaniitti hedduu nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Ummata mugaffala mataan isaanii hin dalayin. Kanaafuu yaa ummata keenya if quba qabaadha. Namtichi kuni eenyutu isin khaddamaa eenyutu isinitti fayyadamaa beekuu qabdan. Kan akka gaariitti hojii hojjetu gadi fageessanii beekuu qaban. Kanaafuu warra Arabaatiin nin jedhan afaan isaaniitiin. أقول لكم يا زعماء الدول العربية الذين تدعون أنكم أهل السنة ويا علماء الدولة الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى السلفية والسلف منهم براء اعلموا جيدا أن هؤلاء يستخدمونكم ولا يخدمونكم أبدا هم يريدون جمع أموالكم لذلك إذا كانت إيران أو الشيعة حسب ادعائكم أنها كافرة حسب دعواكم أنا ما أقول ليست بكافرة هي لأنها كافرة كما تدعون أنتم فأنتم أشد منهم لماذا؟ لأنكم منافقون والمنافقون في الدرك الأسفل من النار حكامكم منافقون ومن يناصرهم معهم منافقون
ولذلك عودوا إلى رشدكم واقرأوا التاريخ. ماذا عملوا هؤلاء؟ ماذا عمل الغربيون لكم؟ لذلك الآن أنتم تبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. لذلك أيها الأحباب الكرام، حاجة تحليل براتي ولد ديبنو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.